Dhugaa dubbachuuf duuti obboleessa keenya kanaa baay'ee nama gaddisiisa. Hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Viidiyoo kana amma isinii danda'ame koppii liinkii sheer godhaati namoota hundumaa bira akka ga'u godhaa. Isa du'eef boo'uu dhiisne immoo isa jiru lubbuudhaan baraarraa jechuudha. Inni du'e mataa tokkoon du'e waan ta'eef maatiin gurbaa kanaa mataa meeqaan akka isaan hin duunee fi adaraa keessan viidiyoo kana koppii liinkii sheer godhaati namoota hundumaa bira haa ga'u isiniin nan jedha. Obboleessi keenya kun akkuma koof akka keessan hojjedheen of jijjiira jedhee gara Saawud Arabiyaa deemaa jechuudha. Achittis Waaqayyo isa gargaaree hojii mazraa argatee too hojii mazraa hojjetu onlaayiniirra intala ganda isaa wajjiniin wal baraa jechuudha. Wal qorataniis ijoolleen kun gaaffii jaalalaa walii dhiyeessanii achi booddee akka isaan niikaa hidhatan ta'ee jechuudha. Inni Saawud Arabiyaadha kan inni jiraatu, isheen immoo Dubaay jirti jechuudha. Dubaay haa jiraattu iyyuu malee intala kana wal qoratanii maatiin isaa maatii ishee qoratanii maatiin isaa immoo maatii ishee qoratanii niikaan hidhamee fi dubartiin tokko akka shari'aa islaamaatti niikaa hidhamte taanaan dhiira kan biraa wajjiniin dhaabachuus hin dandeessu, hariiroo dhumuus hin dandeessu. Isheen kun garuu akkuma beekamu Dubaay keessatti konsortiin garaagaraa sargiin garaagaraa gaafa qophaa'u hin deemti. Akka isheen deemtu garuu hin barbaadu, yeroo baay'ee walitti bu'u turanii hiriyyaa ishee kanaa wajjiniin jechuudha. Guyyaa tokko garuu keessuma baatee isattiin inni lubbuusaa galaafatu kanaa sargii deemtee footoo achitti kaatee dhiiraa wajjiniin istoorii ishirra godhatti sana argee si dhabuurra of dhabuu wayya jedhee mucaan kun of rarraasee of ajjeesee jechuudha. Obboleessi keenya kun mataa tokkoon du'e yoo of ajjeesee jechuudha. Biyyoon isattaa salphatu jenna malee isa deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Obboleessi isaa naannaa isaa jiraatu garuu quxusuunsaa kan isa teelaa dhalatee du'uu obboleessa isaa kana dhaga'ee dhufee gaafa mukarratti argu du'aa obboleessa koo ani mukarratti ilaalu danaasaa sana buusa jedhee buusee jechuudha mukarraa. Sana booddee reeffi tokko namni tokko ajjeese taanaan otoo qaamni seeraa tokko dhufeen ilaaliin mukarraan bu'u akkuma beektanii jechuudha. Seerri Saawud Arabiyaa keessa jiru rakkisaa akka ta'e hundi keessanuu hin beektu. Eenyudha aramni dhuftee of ajjeesuusaa gaafa bartu eenyudha kan mukarraa buuse jennaan obboleessatu mukarraa buuse, obboleessa koo du'aa obboleessa koo mukarratti ilaalu jedhanii ijoolleen safara sana turan itti himanii jechuudha. Sana booddee lafa obboleessaa sun hojjetu qaama seeraa wajjiniin deemee aramni suni poolisiin alreedii isa qabee mana hidhaa gashee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu reeffi tokko toon qoratamiin mukarraa gadi hin bu'u, qaamni seeraa tokko dhufee ilaaleen ayyamiin mukarraa gadi hin bu'u isiniin jedheera buusanii obboleessaa kun mana hidhaa jira. Saawud Arabiyaa seera ishee beektuu namni nama ajjeese du'aanii kan inni qaxxaamu as qabee achi qabee kan hin qabne du'aanii jechuudha kan inni adabamu. Mucaa kanaa isatu ajjeese jedhee seerri akkan ajjeefnetti maaliif ashaaraan kan argamu obboleessaati waan ta'eef adaraa keessan hin baasiin gadi ba'aati mucaa kanarraa dubbadhaati. Mucaan kun rakkoon ittiin of ajjeese seeratti himaati warri dhageettii qabdan dubbadhaati. Mucaan kun bilisa ba'ee akka gara maatii isaatti galu godha. Maatii kana mataa meeqa akka isaan hin duune gochuu qabna isiniinan jedha. Isa dabalataa immoo jechuudha dhiironnis ta'e dubarri warri jaallattanii dhabdanii lubbuu keessan aarsaa gochuu barbaadan qoricha garaagaraa dhuddan akkasuma immoo of ajjeechaallee ofirratti raawwachuu barbaadanii namni jaalalaaf aarsaa lubbuu kaffalee Kiristoos duwwaadha jechuudha. Waan jechuudha waan bira ga'uu dandeessan wayin immoo waan argachuu dandeessaniif jettanii waan argachuu hin dandeenye inkisaariina. Tokko yoo deeme kan isa caalutu dhufa. Jaalalleen tokko yoo deemte jaalallee kan biraatu dhufa. Dammoo waan isheen isin fayyaddu kun wanti lafarraa kun wanti haadha manaa abbaa manaa jedhamtu kun kan isheen isin fayyaddu lafa duwwaa irrattidha. Maaf jireenya isa waaqarraas of dhabsiistu? Adaraa keessan dhaabadhaatuuf ilaalaa isiniinan jedha. Viidiyoo kana koppii liinkii sheer godhaati nama hundumaa bira akka ga'u godhaa please.